Ati ani miidiyaa irratti ganna dhiistaa sargiin gadhiifama jaartan ta'uu eega addunyaan guutuun na bare booda an jaarsan argadhu kophaa hafa. Si bareedu kophaa hafuu miti an si dhiisee adda kophaa hafuu miti osoo naa wajji jirtu namni si fuudhe sin jedhu hedduu dhufa. Maal taate? Haaya ofitti naman taate ofitti maaliif amannaatu ofitti amantummaa maan qaban? Amantummaa kanumaan qabu ta'ee gee. Ati bareedduu akkana jirtuuti shabalaa akkana jirtuuti. Lookoo jedhanii afaan oromootiin. Ta'a akkas jirtuuti. Har'uma adda bahee jettee miidiyaa irratti gabbaatee himte nama jaarsa kudhan si dhufa. Dhabdee taa'u miti sa'aata kan ta'ettu jaarsa dhabdee taa'u miti. Ammallee yoo kasan sodaata ta'e an karaa si sirreessa. Fakkeenyaaf anifati yoo wallollee rabbi waa fidee yookaan anifati yookaan si fuudhee sargiin gadhiifamee jaarsa dhabdee sakku taate ummanni yuutuub irratti nu hordofu kun ummata miskiina. Yoo ati boo'atte kasii wajjin boo'u yoo ati kolfite kasii wajjin kolfu. Yoo ati mirga jetteen kan mirga deemu yoo ati bitaa jetteen kan bitaa si wajji deemu. Nu amanan waan isaan nu amananiif ati gaafa anifati adda baane rabbiin godhiiti addaan hin baanu anifati yoomiyyuu. Osoo ka addaa yoo baanu taate yuutuubiin kan itti laga guddata nama hedduu si hordofaa nama hedduu si amanaa deema. Kanaaf sa'aniif sa'idoo waliin fuune ni kijibnaa gaaf sanarra wal fuune jennee kan hojjetaa turre piraankiidha. Iskiriptiin naa dhufee barreessee naa fide akkan akkan inni dalena jedheetiniin yaada akkasii wajjin eegalleetiin wal fuune jenneetiin wajjin dalaguu eegallee malee ani finni waliin fuune. Sargii goonu sullee immoo amanuu hin danda'anii miti sargiin osoo waan biraa kijibne sargii kijibuu hin dandeenyu. Nama hedduu san guutuu kan mul'istan kijiba osoo inni namni nun amanu. Kanaafuu waan jennuun sargiin sunillee sargii namaa wayit irratti veelloo fi sofa qofa uffanne viidiyoo waraabannee itti seenne yookaan immoo obboleettii isaa guyyaa sargii obboleettii kiyyaa yookaan ka'eesii veelloo fi sofa goonee isaa irratti viidiyoo san qofa waraabannee sargii goone yookaan sargii mucaa adaadaa isaa haboo isaa akkas guyyaa sargii isaanii jidduun akkas goonee sargii goone malee sargiin sunuu kenname ni waa wakkanne uummanni akkas jedhaa jedhee ni amana. Hordoftoonni si galamti hordoftoonni waan amananiif waan akka sodaatinaati jaarsan dhabdu hordoftoota garana jettee garan deeman gara jettee deemanii nu amanan. Waan akka sodaatini osoo anifatu wal fuunee ka adda baanu taate osoo anifatu wal fuunee ka adda baanu taate hordoftoota karaa kanaan ni amansiisna. Dhugaa dubbachuuf maali beektaa? Guyyaa wala garirraa eegallee hin beekne jaaladhe na fakkaata. Anamoo? Weessu qofa? Anuus jaaladheera. Dhugaamoo? Wallahi guyyoomsi argeen dasa itti horgoosiif. Mee kaka dhugaan nu jaalatti yoo ta'e mee na dhungadhu kaare. Na dhungadhu? Si dhungatu si dhungade jedhe? An si dhungatuu fi si galee? Si dhungatuu fi waan biraa keessa si wajjin seenuu fi akka waan baalagummaa kana kanaaf osoo hin ta'in kasi ajamu an kasi jaaladheef osoo jaartii xiyya taatee ni hidhadhee halaala xiyya taatee ilmaan naa dhaltee hawwii guddaa qaba koomantii jalatti illee uummata yoo argu Saayidoo mucaan si wajjin deemtii tun siif taati fuudhnaan jedhan. Akkuma bultii osoo hin ta'in sitti heeruma osoo hin ta'in akkanumatti akka hojii jiraannu barbaade. Lakki an sanirra immoo si halaalfadheetiin jaartii xiyya halaala taatee daddaftee ilmaan akkanaa dhaltee